Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah ani naga kootu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti haala shari'aa sawaatiin yookiin shari'aa istiisiitiin Itoophiyaa ji'a tokkoof daqiiqaa 200 hidhachuu dandeessaniin isin barsiisa. Kana qofaa miti intarneetii geegaa 20 waliin isinii galee Itoophiyaa daqiiqaa 200 isiniif kenna akkasuma intarneetallee geegaa 20 isiniif kenna jechuudha. Sooshaal miidiyaa geegaa 10 intarneetii geegaa 10 waliigalatti geegaa 20 jechuudha. Akkasuma bilbilallee jechuudha Itoophiyaa intarnaashinaal biyya barbaadan jechuudha. Itoophiyaa qofaa osoo hin taane biyya barbaadan daqiiqaa 200 isiniif kenna jechuudha. Yoo qusattan ji'a tokko isiniif ta'a jechuudha. Wanni kun faayidaa hedduudha qaba jechuudha. Waan baay'ee isin faayida. Intarneetallee isin faayida bilbila biyyatti bilbiluuf illee baay'ee tokko isin faayida jechuudha. Yoo qusattan nagaan ji'a tokko isiniif ta'a. Wanni kun waan baay'ee tokko bareedaadha. Akka Oromoon baantuu dhagaa tokkoon shimbirroo lama dhahuu jechuudha yookiin afaan Arabaatiin asfuureen bahajar waahid itti ramne. Intarneetaas isin gargaara bilbila Itoophiyaatiif illee isin gargaara jechuudha. Wanni kun waan baay'ee tokko bareedaadha. Egaa daawwattoon kiyya viidiyoo kana laayik sheer godhaadha. Laayikii fi sheer gochuudhaan walaa jajjabeessuun walaa guddifnuun isinin ja'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota YouTube channel keenya hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah kan argachuudhaaf channel keenya jaalalaa kabajaadhaa bakka jirtan maras nagaa. Yeroo subscribe gootan barumsa viidiyoo irraa kana keessatti haala suuraalee garaagaraadhaaf mallattoo margaatan kanaan istaayilii garaagaraatiin edit gochuu dandeessaniin isin barsiisa. Viidiyoo keenya nan baay'ee darga karraa fayyadamu. Egaa daawwattoonni kiyyaa barumsa margaatan kanaan jechuudha. Suuraa barbaaddan haala kanaan istaadii garaagaraatiin jechuudha edit gochuu dandeessan jechuudha. Maslatta margaatan jechuudha. Istaadii masirratti argaa jirtan kana hundaan jechuudha. Akka barbaadne suuraa barbaadne jechuudha. Edit gochuu dandeessanii. Hayyee daawwattoota kiyyaa Itoophiyaa daqiiqaa 200 ji'a tokkoof kan isiniif kennu hidhachuudhaaf akkasuma intarneeta geegaa 20 waliin kan isiniif kennu kan hidhachuudhaaf jechuudha. Warri shari'aa sawaadhaa qabdan yookiin warri shari'aa istiisiidhaa qabdan jechuudha. Mana rasaalaa keessan yookiin mana miseejii keessan galtu achi booda miseejii itti ergitu jechuudha. Asoolii kanatti 9 duwwaa barreessan jechuudha yookiin 900 barreessan haala kanaanii. Achi booda gadi buutanii yeroo gadi buutan jechuudha asirratti 8 duwwaa ifama duwwaa yeroo 3 barreessaniiti achi booda seendiitti gootu. Achi booda hanga miseejiin isiniif deebi'u obsaan eeggatu seendi gootu haala kanaanii. Obsaan eeggatu hanga miseejiin isiniif deebi'u. Hayyee daawwattoota kiyyaa kinoo miseejiin nu deebi'ee jira jechuudha. Asirratti gadi deemtu jechuudha. Gaduma deemtu. Miseejii kanarraa intarneet sawaadhaa hidhachuu barbaadan hidhachuu dandeessan jechuudha. Kan baay'eetu jira jechuudha. Filattanii kana keessa kan isin tolellee hidhachuu dandeessan jechuudha. Kan 170 barbaadan geegabaayitii 40 intarneet isinii kenna. Unlimited soshaalii maftuwaa isinii kenna jechuudha. Amma gad deemneeti. Amma miseejii kana gad deemtanii jechuudha. Kinoo asirra jira. Itoophiyaa daqiiqaa 200 isiniif kenna. Intarneetii geegabaayitii 10 isiniif kenna. Sooshaal miidiyaa geegabaayitii 10 jechuudha. Waliigalatti geegaa 20 isiniif kenna jechuudha. Kan turu immoo ji'a tokko Itoophiyaa immoo daqiiqaa 200 jechuudha. Akkuma asirratti argaa kana jechuudha. Miseejiin isaadhaa kan itti ergitaniin jechuudha. 7 duwwaa 9 duwwaa. 9 duwwaa ergitan jechuudha. Haala kanaan risaalaa miseejii sawatti ergitanii Itoophiyaa daqiiqaa 200 fi intarneeta geegabaayitii 20 waliin hidhachuu dandeessan jechuudha. Wanti kun ji'a tokko isiniif turu jechuudha. Yoo qusattanii itti fayyadamtan jechuudha. Inni intarneetaadhaa ji'a tokko isin gaha jechuudha. Isin galee geegabaayitii 20 waan ta'eef ji'a tokko dhibbaan dhibbatti isin gaha jettanii yaada. Akkasuma daqiiqaa 200 hedduu takka yoo ji'a tokkollee isin gahuu dhabe jechuudha. Qusattanii yoo haasoftan bulii 20 caalaa isin gaha jechuudha. Warri yeroo hunda biyya bilbiltan warri haajaa biyyaa qabdaffaan jechuudha. Fakkeenyaaf warri biyyatti gartee yeroo hunda bilbiltan yaani haajaan argamee yeroo hunda isin bilbilchu jechuudha. Fakkeenyaaf warri mana ijaarratan warri yaani waan hunda waan gargaraadhaa bilbiltanii yeroodhaan gaafachuu barbaadan jechuudha. Waan kana yoo hidhattan hedduu takka isin gargaara jettanii yaada jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin gala jettan abdii qabaa. Barnoonni isin haaraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafadamu laayik sheer waliif godhaadha. Barumsa viidiyoo kana gootanii deebinutti waan hordoftaniif galatoomna.